Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 12 boqonnaa lammaffaa 2 dimensional motion kutaa lammaffaa waliin ilaallaa jechuudha. Part 2 bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan waliin ilaallu inclined projectile motion. Waa'ee projectile qofaan darbatamee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalicha haaraa ta'an malee duree subscribe gochuudhaan maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratama. Viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa biraan dhaqqaba. Akkasumas PDF viidiyoo kana dabalatee kanneen biroo argachuu yoo barbaadan chaanalii Telegiraamii keenya Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuu hin dagatina. Akkasumas share gochuu hin dagatina. Caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Kallattumaan barannoo keenya haa jalqabnu. Egaa yeroo darbe waa'ee horizontal projection ilaallee turre jechuudha. Horizontal projection keessatti maalidha kan ta'u projectile yookiin wanti qilleensa keessatti darbatamu jalqaba irratti dalga qofa darbatama. Initial velocity isaa sarara xaa yookiin immoo komponentii xaa qofa qabaata ture jechuudha. As keessatti immoo projectile keenya yookiin immoo wanti qilleensa keessatti darbatamu horizontal axis irraa angle theta wayii qabaata jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asirratti ilaalaa projectile keenya sochii akkanaa yoo taasise sochii isa kana yoo taasise tuqaa kanarraa originii kanarraa ka'ee iddoo kana yoo dhaqqabe jalqaba battala asii yommuu dhukaafamu maal qabaata jechuudha? Velocitiin isaa komponentii qabaata jechuudha. Velocitiin isaa komponentii akkanaa qabaata jechuudha. So kuni V initial yoo ta'e komponentiin X keenyaa amma asitti jira. Komponentiin Y keenyaa amma asitti jira jechuudha. Kuni V initial along X inni gara olee kun immoo V initial along Y ta'a jechuudha. Projectile motion yookiin immoo sochiin projectile gosa kanaa kuni inclined projectile motion jedhama. Egaa velocitiin kun komponentiiwwan meeqa qaba jenne lama qabaata jechuudha. Initial velocity along x axis and initial velocity along y axis qabaata jechuudha. These two components operate independently of each other. Komponentoonni kun lamaan wanti isaan wal qabsiisu gonkumaa hin jiru jechuudha. Adda adda baasaati ilaala. Yeroo baay'ee projectile motioniin kan wal xaxaa fakkaatuuf sochiiwwan kana lamaan ijoolleen wal keessa makanii yookiin barattoonni wal keessa makanii hubatu jechuudha. Sababa kanaaf isin projectile motionii yommuu furtan sochii sarara xaarraa kophaasaa, sochii sarara yaarraa kophaasaa. Sababni isaas dhiibbaan isaan walirratti qaqqabsan gonkumaa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa sochiiwwan kun maal jechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kubbaan kun asirraa darbatame jennee tuqaa kanarraa. Yommuu darbatamee qilleensa keessa bifa kanaan deemee dhufee iddoo kana ga'u sochii lama taasise. Sochiin inni tokko sochii dalgaati. Iddoo kana ture dhufeet iddoo kana ga'e jechuudha. Arrii kana deemee jechuudha. Eessarra dalgarra. Arrii kana hamma iddoo kanaatti deemee jechuudha. Kun sochii dalgaati jechuudha. X component kan jennu jechuudha. Sochii olii gad immoo deemeera. Sochii lama deeme. Dura maal ta'e? Iddoo kana ture lafa ture ol ba'e. Eessa hamma poointii A kanaatti ol ba'e. Kubbaa yoo samii keessa ol dhiittan hamma ta'e ol deema, dalgasni deema, olee isaan san qofa jechuudha. Yeroo tokkotti olee qofa ilaala. Olii gadi qofa ilaala. Projectile motion sirriitti hubachuudhaaf jechuudha. Deebi'ee immoo gadeen isaa eessadha? Lafatti gad deebi'ee jechuudha. So sochiilee kana lama ilaalla jechuudha. Waa'ee sochii dalgaa yommuu dubbannu bakka projectile jalqaba ture lafarra fageenya hammamii jijjiirrate. Waa'ee sararayaa yommuu dubbannu immoo ol ka'iinsa hammamii ol ba'eet deebi'ee immoo lafatti gadi kufe kubbaan keenya kan jedhu ilaalla. Isaan kun lamaan adda addatti ilaalamu jechuudha. The upward velocity undergoes constant downward acceleration. Velocitiin olee gadee maaliin to'atama jechuudha? Acceleration due to gravity yookiin immoo guula harkisa dacheetiin to'atama jechuudha. Sochii projectile keessatti humni irratti dalgeeffamu yoo jiraate humna harkisa lafaa qofa jechuudha. Humni harkisa lafaa kunis maal uuma? Humni jira jechuun guulli jira jechuudha. Kanaafuu guula harkisa lafaa uuma. Guulli harkisa lafaa kuni projectileen tuqaa guddaa wayii bira ga'ee kun akkuma asii argitan asii darbatame iddoo kana ga'ee akka maal ta'u? Akka deebi'ee lafatti gadi kufuuf taasisaa jechuudha. Sanaaf sababa kan ta'u maalidha jechuudha ree? Guula
harkisa dachee yookiin immoo guula harkisa lafaa ta'a jechuudha. The horizontal motion is constant velocity motion. Horizontal motion kun constant velocity motion dha jechuudha. Horizontal kun maaliif constant velocity motion ta'e jechuu dandeessu jechuudha. Sababni isaas there is no force applied along x-axis. Along x-axis humni dalagaa hin jiru. Velocity ishee jalqabaatiin ala yommuu qilleensa keessa wanti deemu jalqabu along x humni dalagaa hin jiru jechuudha. Egaa air resistance maal goonerra neglect goonerra yookiin immoo dhiibbaan qilleensa akka hin jirretti ilaalaa jirra jechuudha. So f along x 0 dha. Kana jechuun a along x maal taare 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a jechuudha. Sababa kanaatiif Vx equals to V initial x ta'a jechuudha. Iddoo hundatti maal ta'a? Constant yookiin immoo dhaabbataa ta'a jechuudha. Egaa V final fi V initial wal fakkaata jechuun acceleration 0 dha waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaariidha. The y component velocity changes with time. Egaa componentiin yaammoo maal wajjin jijjiirama jechuudha? Yeroo wajjin jijjiirama jechuudha. Yeroo wajjin jijjiirama. This change of velocity is because of the gravity and its acceleration is 9.8 meter per second square. Egaa kitaabni keessan negatiiva jedhee kaa'e poozitiiva negatiivni kallattii irratti hundaa'ee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jiin 9.8 velocitiin vertikaalii kuni sababa giraafitiin kun jiruuf jijjiirama jechuudha. Sababa giraafitiin kun jiruuf jijjiirama jechuudha. At the top where it reaches maximum height, vertical component of velocity becomes 0. Top irratti yookiin immoo iddoo kanatti wanti kun iddoo kana ka'e yommuu iddoo kana ga'u vertical velocity isaa maal ta'a? Duwwaa ta'a. Kunis maaliif kubbaa ofii keessan dhiittan consider godha, imagine godha. Kubbaa yommuu dhiittan asii olee qilleensa keessa deemee poointii wayii bira ga'e gad deebi'a jechuudha. Asii ol deemsa isaa bakki inni itti dhaabu maximum height jedhama jechuudha. Asii ol deemsa isaa bakki inni itti dhaabu. Then iddoo sana irratti vertical velocity isaa 0 ta'a yookiin immoo ol deemuu dhaaba jechuudha. Vertical velocity jechuun velocity ol deemu yookaan gadi deemu jechuudha. Amma jalqaba irratti kubbaan lafarraa ol darbatame yookiin lafarraa ol dhiitame yoo ta'e ol deemaa jira waan ta'eef hamma ol ka'iinsa olaanaa bira ga'ee dhaabbatutti asii olee deemaa jira jechuudha. Sababa giraafitiin irratti dalageeffamaa jiruun xiqqaachaa deemee xumura irratti maximum height irratti moomentii muraasa wayiitiif ni dhaabbata jechuudha nuti hin beeku malee. Erga dhaabbateen booda ammas giraafitiin irrumatti dalagaa waan ta'eef sochii gara gadii jalqabaa jechuudha. Then after Vy becomes 0, projectile changes its direction and make free fall. Kanaan booda erga ol ka'iinsa olaanaa wayii irratti kubbaan bifa kanaan deemee dhufee peak pointii wayii irra ga'ee erga dhaabbateen booda lafatti immoo gad deebi'uu jalqaba jechuudha. Peak pointiin suni maal jedhama jechuudha ree? Maximum height jedhama jechuudha. Then velocitiin iddoo sanatti uumamu Vy equals to 0 ta'a at maximum point jechuudha. Kanaan booda immoo maal ta'a ree? Gadi guuluu jalqaba jechuudha. Sababni isaas guulli harkisa dachee yeroo hunda gara gadiitti waan ta'eef. The other is equations of inclined projectile motion. Amma equationoota inclined projectile motion ilaallaa jechuudha. Yeroo darbees akkuma isin kaase equationiin nuyi projectile motioniidhaaf fayyadamnu UAM equations dha yookiin immoo uniformly accelerated motion formuloota shanan kana dura barattan sana yaadachuu qabdu jechuudha. Isan kana formula projectile motion osoo hin ta'in kan isin yaadachuu qabdan formuloota kana jechuudha. Formuloota kam V is equals to U plus AT kan jedhu U no initial velocity V immoo final velocity yoo ta'e jechuudha. Displacementiin keessan S is equals to U plus V over 2 times T. S is equals to UT plus 1 over 2 AT square. S is equals to VT minus 1 over 2 AT square. V square equals to U square plus 2S. Kinemaatiksoonni kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Sochii guula dhaabbataa keessatti kinemaatiksoonni kun baay'ee murteessoodha. Sababni asitti nuyi sochii kana yookiin foormulaa kana barbaanneef asittis guulli dhaabbataadha jechuudha. Guulli jiru isa kami? Guula tokko. Guula harkisa dacheeti jechuudha. 9.8 gara lafaatti kan deemudha jechuudha. Komponentii x-tiifis duwwaadha jechuudha. Duwwaadha. Constant acceleration illee hojjechuu ni baanne guulli
duwwaanis duwwaadha jechuudha. Guulli jijjiiramaa hin jiru yoo ta'e guulli hin jiru jechuudha. Kanaafuu guulli sun lakkoofsaan yoo fudhanne yeroo hunda duwwaa dhufa waan ta'eef constant acceleration motion hin jennuuni acceleration hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu formuloonni kun nu deemsisuu isaan kana sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Sanaan booda x componentis y componentis qophaa qophaa ilaaluu qabdu jechuudha. Initial velocity maal jenneerra iddoo lamatti qooduu dandeenya jenneerra. Fakkeenyaaf jalqaba velocity wanta kanaa yommuu dhuga'u akkam ta'a akkana ta'a jechuudha. Iddooma kanatti komponentii meeqa qabaata? Lama qabaata. Komponentiin tokko maaliin? X component gara kanatti. Komponentiin tokko immoo y component. Yookiin asitti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf velocitiin jalqabaa mee bakka buusnu bifa kanaan yoo jiraate kun amma v initial yoo ta'e v along x isaa maal ta'a akkana ta'a jechuudha. V along x, v initial along x. Y component isaas maal gochuu dandeenya? Bifa kanaan draw gochuu dandeenyu. V initial along y ta'a jechuudha. Ati maal qabna? Seetaa qabna jechuudha. Seetaa qabna jechuudha. Kanaafuu v initial can be broken into or can be expressed in what? In terms of v initial x plus v initial along y. Isa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Baay'ee gaarii. Horizontal velocity at any time t. Horizontal velocity at any time t. Amma immoo taayimii kamirrattuu horizontal velocity ibsuu dandeenya jechuudha. Sababni isaas equationota kana keessaa equationii barbaadan fudhachuudha. Mee jalqaba irratti nu amma equationii kama fudhannu? Equationii uma tokkoffaa kanaa fudhannu jechuudha. Horizontal velocity nuun jedhee waan ta'eef vx dha jechuudha. So vx equals to u plus a dha miti. U jechuun v initial x, v initial x plus a t jedha miti. ax t jennaani jechuudha. ax t jennaani jechuudha. ax t. But we know that yes sarara dalgaarra acceleration hin jira hin jiru. ax equals to 0 dha jechuudha. Kanaafuu termiin kun maal jechuudha? Nu barbaachisu yookiin immoo ni bada jechuudha. Kanaafuu vx keessan maal ta'a? Dhaabbataa ta'a jechuudha. vx equals to v initial x ta'a jechuudha. Amma ka asitti seera Pythagoras theoremii fayyadamne yookiin immoo principle isa fayyadamne v along x fi v along y argachuu ni dandeenya jechuudha. Sababni isaas sin theta is opposite over hypotenuse akkasuma cos theta adjacent over hypotenuse fayyadamne jechuudha. Kanarraa iddoo kanatti vx maal ta'a jechuudha? Iddoo kanatti v initial x is equals to v initial cos of theta ta'a jechuudha. Pythagoras theoremii isa kanarraa baafattu jechuudha. And v initial along y immoo maal ta'a? V initial along y v initial sin of theta ta'a jechuudha. Sin of theta ta'a jechuudha. So isaan kana lamaan isin v is equals to vx constant kan jedhe san ta'a. Meeqan xumurama jechuudha? V initial along x jechuun immoo isan amma jedhe kanarraa v initial cos sin of cosine of maali ta'a? Theta ta'a jechuudha. Cosine of theta ta'a jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? V along x at any time kun yeroo hunda dhaabbataadha jechuudha. Constantidha hin jijjiiramu jechuudha. This one is what? Constant. Constant. Egaa sababni kun constant ta'eef seera sochii Newton tokko fayyadachuu qabdu jechuudha. Wanti sochii irra jiru tokko yoo humni alarraa irratti dalagaa baate bara baraan itti fufuu barbaada jedha. Silaa osoo wanti kun yommuu dalga rukutamu kana osoo maaltu jiraachuu baate? Osoo giraafitiin kun jiraachuu baateeti bara baraan ittuma deema jechuudha dalga isaarra. Dalguma isaa kana akka hin deemne kan dhiibbaa irratti taasise maalidha? Giraafiitiidha. Sababni isaas gara gadiitti kufa waan ta'eef lafa keessa gadi uree darbuu hin danda'u. Osoo lafa keessa gadi uree darbuu danda'e osoo normal force yookiin immoo humni ijaajjuu irratti dalageeffamuu baate ammas komponentii isaa x kana yookiin immoo velocity component x kana gatuun barbaadu. Garuu lafti isa daangesseet lafarratti hafaa jechuudha. Kanaafuu hamma humni biraa dhufu sun eenyu? Lafa. Normal force ol deebisanii jechuudha yeroo kufetti. Hamma humni sun dhaabuunitti velocity isaa kana jijjiirrachuun barbaadu. Sababni isaas resistance maal gooneera? Neglect gooneera yookiin immoo daganneera waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaarii. Inni biraa vertical velocity at any time t.
vertical velocity at any time t dha ammoo jechuudha. Ammas equation dhuma keenya jalqabaa suma tokkoffaa kana fayyadamnaa jechuudha. V is equals to u plus at kan jedhuma kana fayyadamnaa jechuudha. Then amma immoo vertical velocity dubbachaa jirra waan ta'eef vy jennaa jechuudha. Vy equals to v initial along y plus a along y times t ta'a jechuudha. But here we know ay is equals to negative g. Iddoo kanatti maaliif negative g jenna? Iddoo kanatti maaliif negative jenna? Iddoo kana ilaala. Initial velocity keenya gara oleetti. Ilaala. Asii ol deema. Acceleration due to gravity garuu iddoo hundatti yeroo hunda gara lafaatti. Physics keessatti negative ni maal indicate nu gooti? Kallattii indicate nu gooti yookiin immoo kallattiin faallaa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu kallattiin initial velocity keenyaa fi kallattiin acceleration sarara yaarra jiru walii faallaa waan ta'eef negative g fudhanna. G'n 9.8 meter per second square dha. Nuyi garuu negative isaa fudhanna jechuudha. Kanaafuu maal taare v along y equals to v initial. V initial along y jechuun immoo maal jechuudha iddoo kanatti? V initial sin of theta ta'a jechuudha. So v initial sin of theta minus gt ta'a jechuudha. Minus gt ta'a jechuudha. Inni kun maalidha jechuudha? Velocity sa'aatii kamirrattuu yookiin immoo yeroo kamirrattuu sarara yaarra jiraachuu danda'u. Iddoo barbaade haa ta'u. Isa kana fayyadamtanii furtuu jechuudha. Inni kun eessatti yoo argame? Iddoo barbaadetti yoo argame jechuudha. Baay'ee gaariidha. Displacement of the projectile. Amma immoo displacementii projectile keenya ilaalla jechuudha. There are two different types of displacements of the projectile motion. Ammas akkuma velocity'n gosa lama jiraata, displacement'is gosa lamatu jiraata jechuudha. Ammas maal yaadachuu qabdu? Equationota keessa sana yaadachuu qabdu jechuudha. Equationota UAM yaadadhaa isinii jedhe sana maal gochuu qabdu? Yaadachuu qabdu jechuudha isaan kana shanan. Then jalqaba irratti horizontal displacement at any time yaa ilaallu. Yeroo barbaade irratti bakka sarara dalgaa irratti projectile'n keessan yookiin immoo wanti qilleensa keessatti darbame argamu. Iddoo kanatti ta'uu danda'a, iddoo kanatti ta'uu danda'a, xumura irratti ta'uu danda'a, iddoo barbaadetti jechuudha. Akkamitti displacement isaa barbaaduu dandeenya kan jedhu ilaaltu formulaa displacement keessa kan barbaaddan fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf akka nu mijatuuf nu amma isa sadaffaa kana haa fudhannu, isa kana haa fudhannu. Lammaffaa osoo fudhattan ni deemsisaa jechuudha. So lammaffaan maal jedha? S is equals to ut plus 1 over 2 at square jedha. Mitire kanaafuu nu amma waa'ee horizontal displacement dubbachaa jirra waan ta'eef change of x jennu iddoo s keenya jechuudha. Change of x equals to ut v initial along x jechuun v initial cosine of theta cosine of theta times what? Times t plus 1 over 2 ax. Waa'ee sarara xaa dubbachaa jira waan ta'eef ax t square dha jechuudha. But ammas maal jennare? Ax meeqa? Duwwaadha jechuudha laala. Ax duwwaadha. Ax duwwaadha jennaan ammas termiin kun badeera jechuudha. Termiin kun hin jiru. Kanaafuu kan nu hafu eenyudha? Change of x equals to v initial along x jechuun v cos theta v cosine of theta times t ta'a jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha? Displacementii dalgaa yeroo kamirrattuu projectile'n sun qabaachuu danda'u jechuudha. Yeroo barbaade irratti kana qabaata jechuudha. Yookiin immoo kun salphumatti yoo shallagdanii keessanitti ta'e immoo maal jechuudha? Change of x equals to v along x, v initial along x times t jettanii kaa'uu dandeessu jechuudha. So kuni horizontal displacement yeroo barbaade irratti projectile'n keessan qabaachuu danda'u isa kana fakkaata jechuudha. Kan verticalis immoo haa ilaallu. Vertical displacement at any time t. Time t kamirrattuu vertical displacement projectile'n keessan qabaachuu danda'u beekuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti ta'uu danda'a, iddoo kanatti ta'uu danda'a, iddoo barbaadetti jechuudha. Kanaafuu ammas formulaan keenya isuma ammaati. S is equals to ut plus 1 over 2 at square fayyadamna. Garuu vertical displacement dha waan ta'eef maalitti jijjiiranna jechuudha? Nuyi along y tti jijjiiranna jechuudha waan hunda isaa. Kanaafuu maal jedha formulaan keenya? Change of y haa jennu s jedha waan ta'eef change of y equals to ut v
initial along y, v initial along y times t plus 1 over 2 ay t square. Ammas maalidha jechuudha? ay meeqa? Negative g. v initial along y maal jenneerra sila? v initial sin of theta. v initial sin of theta dha jechuudha. Sanaan booda isaan kanaan bakka buufachuudha jechuudha. Then ay equals to v initial sin of theta minus maalifi negative g dha waan taateef ishiin tuni minus 1 over 2 gt square ta'a jechuudha. Kuni vertical displacement projectile keenya iddoo barbaadetti qabaachuu danda'udha jechuudha. Iddoo barbaadetti vertical displacement projectile keessa yookiin immoo wanti qilleensa keessa darbatamu qabaatu isa kanadha jechuudha. Kana jechuun amma negative ni kuni maal nutti agarsiisa? Amma formulaadhuma kanarraa konseptii akkamii conclude gochuu dandeessu? Adaduma yeroon dabalaa deemen change of y yookiin immoo fageenyi lafarraa maaltu qabu? Fageenya lafarraa wantoon qabu xiqqaachaa deema jechuudha. Yeroon dabale jechuun fageenyi maal ta'a? Change of y keenya xiqqaachaa deemuu danda'a, keessattuu erga kufuu jalqabeen boodatti jechuudha. Dura ni dabala, booda immoo xiqqaachuu jalqaba. Garuu yeroon keessan yookiin immoo change of y fi yookiin immoo initial velocity fi g keessan kallattiin isaanii adda adda waan ta'aniif iddoo kanatti negatiiva fudhanne jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni itti aanu the time to reach maximum height. Amma immoo yeroo maximum height ga'uudhaaf wanta tokkotti fudhate barbaaduu dandeenya jechuudha. Time to reach maximum height. Maximum height maal jennee wanti tokko deemee asii ol deemu iddoon inni itti dhaabu suni maximum height jedhama. Kanaan booda gadi deema malee ol hin deemu jechuudha. Iddoon suni maximum height yookiin immoo hojjaa olaanaa jennaan jechuudha. Kanaafuu iddoo sanatti v along y meeqa ta'a? Duwwaa ta'a jechuudha. G negatiividha, beekamaadha. Dhuma irratti foormulaa kana argana. Foormulaa kana eessa akka finnu amma ilaaluuf deemna jechuudha. Kanaafuu from vertical component of velocity at any time vy equals to v initial along y minus gt akka ta'e beekamaadha jechuudha. Formulaan keenya minus gt akka ta'e beekamaadha. Egaa isa kana jechuun gama biraatiin vy maal jenneerra iddoo kanatti? Vy equals to 0 jenneerra. Miti formulaan keenya isa kamisuma jalqabaa kana jechuudha. Formulaa isa jalqabaa kana fayyadamaa jirra. A plus A kuni sababa g keenyaa fi v initialiin keenya kallattiin isaanii walii faallaa ta'eef g negatiivii fudhanne isa kana pozitiivii fudhanne jechuudha. Sochii asii olee pozitiiva fudhanne, sochii gadee immoo negatiiva fudhanne jechuudha. V along y equals to 0 maximum height dubbachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Yeroo achi ga'uuf maximum height ga'uudhaaf yeroo hammamii fudhate kan jedhu argachuuf deemna waan ta'eef isa fayyadamna jechuudha. Then v along y, v initial along y immoo ni beekna. V initial sin of theta dha jechuudha. Sin of theta dha jechuudha. Isaan kana fayyadamneet 0 equals to v initial sin of theta minus gt dha jechuudha. Minus gt dha jechuudha. Kana jechuun negatiiva kana gama kanatti uceessisne gt equals to v initial sin of theta ta'a jechuudha. Then gama lachuu maaliif irraa? Gdhaaf irraa xumura irratti maaltu nu hafa? T equals to v initial sin of theta over g. This is the time taken to reach what? To reach maximum height. To reach maximum height qaqqabuudhaaf yeroon fudhatu maal ta'a jechuudha? V initial sin of theta over g ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Argitanii amma waa'ee sarara olee yommuu dubbannu waa'ee sarara xaa gonkumaa hin dubbannu yaadannu jechuudha.
waa'ee sarara xaasii yommuu dubbannu waa'ee sarara yaadannu jechuudha. Akkana taanaan gonkumaa projectile motioniin wal isin jalaan dha'u yookiin immoo hin cimatu jechuudha. The other is time of flight. Time of flight kan jennuun kun is the total time for which the projectile remains in flight. Yeroo walii galaa wanti tokko qilleensa keessa ittiin balali'uuf itti fudhate jechuudha. Fakkeenyaaf goolii eegan tokko kubbaa lafa kaa'ee dhiitee kubbaan dhaqee naannoo garee faallaa dirree garee faallaa keessatti maal ta'a jechuudha ni kufa jechuudha. Time of flight jechuun yeroo sana yeroo goolii eegan kubbaa dhiitee dhaqxee kubbaan lafa tuqxutti jiru sun time of flight ta'a jechuudha. Isa kana time of flight kan jennuun jechuudha. Kanaafuu mee kubbittiin iddoo kana kaatee jennu dhiitamtee dhuftee akkanatti deemtee iddoo kana geesse yeroon kun time of flight jedhama jechuudha. This time of flight is depends on initial velocity and the angle between the velocity or the initial velocity and the horizontal axis. Kofa projectile itti dhukaafamee fi initial velocity projectile irratti hunda'a. Maaltu time of flight jechuudha. Time of flight. Egaa time of flight kanas equationota keenya keessaa equationii displacement of vertical component fayyadamneet shallagnaa jechuudha. Sababni isaas iddoo sanatti change of y zero ta'a waan ta'eef jechuudha. Wanti kun maal ta'e iddoo kanatti lafaa ka'e asii olee y maaliin dubbadda amma ilaala y verticaaliin dubbadda jechuudha. Time of flight argachuufani. Zero gochuufani jechuudha. Amma as keessa time of flight salphaatti argachuuf change of y kana zero gochuufani akkanaa salphatuufani jechuudha. Then change of y kuni yoo wanti kuni asii ka'ee asitti deebi'eera haa jennudha. Yoo deebi'uu baate isuma kanarraa proof gootu jechuudha. Akkuma jirutti oomaan tuttuqxanii isuma kanarraa proof gootu jechuudha. Walirraa dhistanii maal gootanii keessu. Yoo fakkeenyaaf projectile kun deemee dhufee osoo asitti yeroo walii galaa fudhate asitti barbaadi osoo jedhamtanii formula kamiin barbaaddu formula kanaan barbaaddu jechuudha. Formula kanaan barbaaddu. Yookiin immoo Vy is equals to uy minus gttiin barbaaddu jechuudha. Amma nuyi yoo wanti kun dhufee isatti deebi'e asitti yoo deebi'eedhaan asiin gochaa jirra jechuudha. Ol ka'iinsi tuqaa kanarra jiruu fi ol ka'iinsi tuqaa kanarra jiru yookiin immoo ol ka'iinsi iddoo O fi ol ka'iinsi iddoo B wal qixa yoo ta'e giraawundiidha jedhaati fudhadhaa lafa jedhaati fudhadhaa kubbaan lafarraa ol ba'e lafatti deebi'eera jechuudha. Kanaafuu change of y iddoo sanitti maal ta'a? Zeeroo ta'a jechuudha. Isarraa change of y zeeroodha jechuun maal jechuu dandeenya ree? Zeeroon wal qixa V initial sin of theta times t minus 1 over 2 gt square. Kana jechuun minus 1 over 2 gt square kana gama kanatti idaanaa jechuudha. Then maal ta'e jaa positive 1 over 2 gt square equals to V initial sin of theta times t ta'e jechuudha. Then t tokkoon isaa ibsuu dandeenya jechuudha. Maaltu nu hafa 1 over 2 g equals to V initial sin of theta tu nu hafa jechuudha. V initial sin of theta. Kanaan booda gamalachuu maaliin baay'isnaa? No, tiin tokko asitti nu hafeera. Yes, tii tokko asii qabna jechuudha. Maaliif iskuweerii ture tokko qofa balleessine asiis tokko qofa balleessine gama kanatti tii tokko qabaannaa jechuudha. Then egaa akkana gooneen booda gamalachuu maaliin baay'isnaa? Times 2 over g times 2 over g gama kanas times 2 over g. Then maaltu nu hafa? T equals to v twice of lama keenya kana fuulduratti dabarsuu dandeenya. Twice of v initial sin of theta over g tu nu hafa jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Flight time keenya yookiin immoo yeroo waliigalaa balali'iinsa projectile kun xumuruuf itti fudhateen t ishee kanadha jechuudha. T ishee kanadha jechuudha. Kanaafuu isin amma dhugaadhuma jiru consider gochaa deemuu qabdu jechuudha. Bakka baay'ee salphaadha. Bifa kanaan argachuu dandeessu. Yookiin immoo salphumatti iddoo kanatti deebi'a. Flight time bifa salphaatiin akkaataan isin argachuu dandeessan iddoo kanatti koottaa. Yemmuu yeroo eessa gahuuf barbaannu yeroo maximumity gahuuf wanta kanatti fudhatu yemmuu barbaannu meeqa arganne? T is equals to v initial sin of theta over g arganne jechuudha.
Sochii projectile motion keessatti wanti tokko lafarraa ka'ee lafatti yoo deeme yookiin immoo tuqaa irraa ka'e sanitti gad deebi'a yoo ta'e ol ka'iinsi isaa jechuudha yookiin altituudiin isaa iddoo sana yookiin wal qixa yoo ta'e wanti kun asii ka'ee iddoo kana ga'uuf yeroon fudhatuu fi iddoo kanaa ka'ee immoo iddoo kanatti kufuuf yeroon fudhatu wal qixa ta'a jechuudha. The time from the origin to maximum height and from maximum height to again the ground is equal. Kanaafu salphumatti isuma kana yeroodhuma maximum height ga'uudhaaf itti fudhate kana lamaanuu baay'istan maal argattu? The time to taken the whole motionii guutuu yookiin immoo sochii guutuu entire motionii xumuruuf fudhate argachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Bifa kanaan argachuu dandeessu. Mala sadaffaa immoo mala kitaabni keessan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa kitaabni keessan maal godhee jalqaba equationii change of y equationii kana fudhate. Change of y equals to v initial sine of theta minus theta times t minus 1 over 2 gt square jedhu fudhatee jira. Then kanaan booda isa kana factorize godhe. T maal godhee fudhate which implies that 0 equals to t into maalifi t asis jira waan ta'eef common fudhatee jira. Common fudhatee then v initial sine of theta minus 1 over 2 gt argate jechuudha. 1 over 2 gt argate. Sanaan booda timing 0 ta'u waan ta'eef isa kan furra jechuudha. T equal to 0 kan jedhu kana dhiisneet equationii v initial sin theta over 1 over 2 gt square jedhu kana maal goona jechuudha. Gt jedhu kana furraa jechuudha. Then timing 0 ta'u waan ta'eef v initial sin of theta minus 1 over 2 gt tokkuma jechuudha. Formulaan dhufu maalidha? Waluma qixa ta'a jechuudha. Is equals to 0 ta'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? V initial sin of theta equals to 1 over 2 gt. Isuma silaa sanatti deebi'aa jirra jechuudha. Equal to gt maaliif plus ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Then kanaan booda tiin keessan xumura irratti maal ta'a jechuudha. Isa kana yoo itti deemtan ammas g kophaatti t kophaatti hambifachuu barbaaddan gamalachuu maaliin baay'istu 2 over g tiin baay'istu jechuudha akkuma silaa times 2 over g times 2 over g jettu jechuudha. Sanaan booda tiin maal ta'etti isinii hafa t equals to twice of v initial sine of theta tokkuma gama sadiinuu tokkuma dhufa jechuudha over g isinii dhufa jechuudha. Isheen kun maalidha jechuudha? Flight time kan jennu san taati jechuudha. This one is flight time kan jennu ta'a jechuudha. Flight time isinii ta'a jechuudha. Mala sadiinuu kan isinitti toluun fayyadamuu dandeessu. Egaa jalqabuma akkana isinitti hime seerri kun hojiirra kan oolu elevationiin jalqabaa projectiliin irraa ka'ee fi itti deebi'ee wal qixa yoo ta'edha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenya projectiliin keessan lafti kana yoo ta'e kun giraawundi yoo ta'e yoo projectiliin keessan asii ka'ee daandii akkanaa deemee dhufee eessumatti deebi'e asumatti yoo deebi'edha jechuudha. Malee fakkeenya dhufee naannoo kanatti iddoo kana ijaarsi yoo jiraate naannoo kanatti yoo dhaabbate formulaan kun hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu kallattumaan change of y osoo 0 hin godhin yookiin immoo change of y iddoo kanaa erga barbaaddaniin booda t keessan barbaaddu jechuudha. Baay'ee gaariidha. The other is horizontal range and the maximum height of a projectile. Amma immoo horizontal range fi maximum height projectile akkamitti barbaaduu akka dandeenyu ilaaltu jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf ammas kun kan ilaallu projectile dhuma maal ta'edha? Lafaa ka'ee lafatti deebi'ee haa jennu. Elevation isaa wal qixa kan ta'e. Fakkeenyaaf kubbaawwan keessatti kun baratamaadha jechuudha. Beesbooliiwwan keessatti, futboolii, goolfii keessatti lafaa ka'anii lafatti deebi'u jechuudha kubbaawwan. Kanaafuu amma poointoota lama ilaalaa jedha amma sochii kana sirriitti analyze gochuuf poointoota lama sirriitti ilaalla. Tokko peak pointii kana A dha jechuudha. Egaa poointii isaa ka'a yookiin immoo cartesian coordinate isaa ka'a osoo jedhameeti R over 2, H jenna jechuudha. Maaliif R over 2 jenne? Iddoo kana ka'ee amma waa'ee isaa dubbachuu fi iddoo kana kan ga'e kun yookiin immoo maximum horizontal displacement range jedhama jechuudha. Walakkaa kanatti garuu maal ta'a? R over 2 ta'a jechuudha. Walakkaan kun maal ta'a? R over 2 ta'a. Wal qixa jechuudha. Fageenyi iddoo kana hamma iddoo kanaatti jiruu fi fageenya iddoo kana hamma iddoo kanaatti jiru wal qixa jechuudha. Kanaafuu iddoon kun R over 2 ta'a jechuudha.
H'n immoo maksimameetiidha jechuudha. Ol ka'iinsa olaanaa piroojeektaaliin asii olee qilleensa keessa deemuu danda'u. H'dha jechuudha. Inni lammaffaan pooyinti B'dha. Pooyinti B'n kun immoo iddoo kanatti R'n maksimamiidha jechuudha. Iddoo kanatti R'n maksimamiidha. Change of Y'in immoo maalidha? Ziiroodha jechuudha. Lafaa ka'ee lafatti deebiira waan ta'eef jechuudha. Isaan kana lamaan sirriitti ilaallaa. Kanaafuu iddoon A jenne kun yookiin immoo iddoon R2 koomaa H kun maal jedhama? Maksimameetii jedhama jechuudha. Maksimameetii jedhama jechuudha. Iddoon B kun immoo yookiin immoo fageenyi bakka kana hamma bakka kanaatti jiru kun immoo yookiin maximum horizontal displacementiin reenjii jedhama jechuudha. Isaan kana akkamitti akka barbaannu kutaa kana keessatti ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti reenjii ilaalla. Jalqaba irratti reenjii ilaalla. Egaa reenjii jechuun akkuma nama dubbachaa ture fageenya guddaa piroojeektaaliin iddoo ture dhaqee lafatti deebi'uuf itti fudhate. Iddoo jiru ka'ee iddoo xumuraaf itti fudhate reenjii jennaan jechuudha. Kanaafuu sarara dalgaati jechuudha. Isa kana qofa ilaaltu jechuudha kun. Isa dalga deeme kana qofa ilaaltu. Isa qilleensa keessa deeme hin dagattu jechuudha. Waa'ee reenjii yommuu dubbattan. Egaa ka foormulaa horizontal displacement irraa maal qabdu jechuudha? Change of x equal to v initial cosine of theta times t kan sila barbaanne san qabdu jechuudha. Sababni isaas maal jenneerra ax 0 waan ta'eef jechuudha. Ax 0 waan ta'eef. Kanaafuu change of x keessatti maximum dha jechuun maal range dha jechuudha. Kanaafuu range kana immoo barbaaduudhaaf yookiin immoo yeroon range kana bira ga'amuuf fudhatamu yeroo isa kami? Total time of flight yookiin immoo time of flight jennee kan barbaanne san ta'a jechuudha. Egaa total flight timing suni akkuma sila dubbanne meeqa taati jechuudha? Twice of v initial sine of theta over g ta'a jechuudha. Egaa isa kana kan sila shallagne sana sirriitti yaadachuu qabdu jechuudha. T kana qabna. V along x qabna. Sanaan booda maal barbaadudha jechuudha ga'een kee? Maximum displacement yookiin immoo R kana barbaadudha jechuudha. So change of x or R jennee barbaadnu amma R equals to maal jenneere? Vx times t dha jenne jechuudha. Kanaafuu amma Vx beekna moo beeknu ni beekna. Vx maalidha? V initial cosine of theta. Total time dha timing nuyi asitti fayyadamnu. Timing kamii jettanii ammas bitaa isinitti galuun qabu. Baay'ee salphaadha. Range jechuun iddoo sochiin itti xumurame jechuudha gama biraati. Sochii xumuruuf immoo yeroo barbaachisu yeroo walii galaati yookiin immoo time of flight dha jechuudha. Isa fayyadamtu. Then time of flight keessan meeqa ta'e? 2 v initial sine of theta over g dha. Over g dha. Sanaan booda kanneen waliin baay'istu jechuudha. V initial times V initial square dha. Sababaan qaba sababni akkanatti barreessuuf jechuudha. V initial square. Then 2 times jechuudha dandeessu iddoo kanatti 2 times cos of theta ishee sine of theta over g. But from trigonometric principles or identity, twice of cos of theta sine of theta is equals to kuni seera herreegati jechuudha. Herreega keessa egaa barnoota tokko danda'u barnoota tokko irratti dhiibbaa qabaata kan jedhamu waamamaleeti jechuudha. Keessattuu fiiziksii fi herreegni walii maaliti jechuudha? Waliif lafee dugdaati jechuudha. Yookiin immoo fiiziksii jechuun gama biraatiin applied mathematics jechuudha. Kanaafuu 2 cos theta fi 2 cos theta times sin theta maal ta'a jechuudha? Sin of kana check gochuu dandeessu calculator keessan fayyadamtan yookiin kitaabota garaagaraa irraa jechuudha. Sin of twice of theta ta'a jechuudha. Sababa kanaaf jalqaba irratti v square kanan baase jechuudha. Kanaafuu xumura irratti maal arganna ree? Formula R yookiin iddoo kanatti jiru kana arganna jechuudha. Then maal ta'a yeroo kana v R is equals to v initial square sine of twice of theta divided by acceleration due to gravity yookiin immoo g argannaa xumura irratti formulaan keessan isa kam ta'a jechuudha?
isa kana ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha. Bifa kanaan shallagattu jechuudha. Innis eenyudha? Asii ka'ee hamma asitti fageenya jirudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. This equation is valid for launch and impact on horizontal surface. Akkuma irra deddeebi'ee yeroo sadaffaan irra deebi'ee dubbachaa jira. Seerri kun hojiirra kan oolu yoo maal ta'edha? Yoo projectile keessan dirra wal fakkaataa irraa ka'ee fi dirruma wal fakkaataa sanitti deebi'e. Kuni lafa yoo ta'e projectile keessan asii ka'ee maal ta'uu qaba? Asumatti deebi'uu qaba jechuudha. We see range is directly proportional to the square of the initial speed. Formula keenyarraa maal jenneerraa amma yommuu dubbannu formula keenyarraa R equals to V initial square sin of twice of theta over G jenne miti. Kuni range keenya jechuudha. Kana jechuun range V initial square dhaanis sin of twice of theta dhaanis hariiroo kallattii qabaa yookiin immoo direct proportionality qabaataa jedha. Gama biraatiin kun maal nutti agarsiisa? Sin of twice of theta kuni koofni digirii 45 yoo ta'e reenjiin keenya maaksimamii ta'uu nutti agarsiisa. Sababni isaas egaa saayiniin maaliif maal gidduutti naannaa? Saayinis element of saayiniin maaliif maal gidduutti? Saayiniin koofaa maaliif maal gidduutti naannaa? Element of negative 1 and 1 isn't it? Kana jechuudha saayiniin tokkoo fi negatiiva tokko gidduutti naannaa jechuudha. Kanaafuu saayiniin tokko yommuu ta'u digirii 90 irratti jechuudha. Digirii 90 irratti. Twice of teetaan immoo 90 ta'uudhaaf iddoo kanatti eenyutti jiraachuu qaba? 45 jiraachuu qaba jechuudha. Kana jechuun sin of iddoo kanatti maal jechuu dandeenya? Sin of 2 times 45 degree jechuun sin of 90 degree. Saayiniin kana caalu gonkumaa hin jiru jechuudha. Kuni lakkoofsa tokko. Kun tokko nuu kenna it is maximum. Iddoo kanatti iddoo 45 degree irratti yoo projectile keenya dhukaasne fageenya dheeraa deemuu danda'a. Kanatti jechuudha misaayilota garaagaraa kan biyyoonni walitti dhukaasan. Bifa kanaan dhukaafamu jechuudha. Reenjiin isaanii hin safarama. Kofa meeqa irratti akka galakkisuu qaban ni beeku. Ariitii jalqaba meeqa akka itti kennuu qaban ni beeku. Bifa sanaanii jechuudha. Kanaafuu projectile motionin applied dha jechuudha iddoo hundattuu. Kanaafuu amma 45 degree irratti akkuma asirratti ilaaltan amma reenjii guddaa deeme jechuudha ilaala. As ga'e jechuudha. 45 irratti amma kofni iddoo kana inni kun kan 45 ti iddoo kana ga'e. Kofoota biraa yoo ilaaltan 15 degree fi 75 degree'n reenjii isaanii ni gabaabbata jechuudha. Wal qixa ta'a isa itti dhufna. Egaa iddoo kanatti ariitiin dhaabbataadha. 50 meetira per sekondiidhaan dhukaafamaa jiru jechuudha hundi isaanii. Akkasuma ariitiis fudhadha. Amma 30 meetira per sekondii irratti xiqqaa kana deeme. Ilaala 30 meetira per sekondii irratti. Koofni 45 yoo ta'e hundumti isaayyuu jechuudha. Kanaafuu ariitiin xiqqaadha jechuun yookiin initial velocity xiqqaadha jechuun reenjiin xiqqaadha jechuudha. 40 irratti immoo as ga'e hin dabale jechuudha. 50 irratti immoo dhukaafamu as ga'e jechuudha. Osoo kofni kun 45 ta'uu baate kanaa gadi ta'a jechuudha reenjiin akka jiru jechuudha. Kanaa gadi ta'a jechuudha. The greater the initial velocity, the greater range. Suma ammati. Initial velocity guddaadha jechuun reenjiin guddaadha. Kunoo yommuu 30 amma kana keessa yommuu 40 amma kana yommuu 50 amma kana jechuudha. Initial velocity. Reenjiin keessan guddaa kan ta'u kofa digirii 45 90 irratti maal jedhee isin dogoggoruu danda'a jechuudha. Qorumsa daree ta'uu danda'a, qorumsa biyyoolessaa irratti 90 digirii irratti miti 45 digirii irratti. Formulaa keessa galee yommuu hojjetamu 90 saayinii 90 digirii arganna malee reenjiin maksimamii kan ta'u at 45 degree. Egaa kuni dhugaa kan ta'u ammas dhiibbaa qilleensaa yoo daganneedha yookiin immoo yoo hambisneedha jechuudha. Dhiibbaan qilleensaa yoo jiraate formulaawwan amma nuyi jennu kun hundi isaaniitu waan biraa keessa galu jechuudha. Humna dhiibbaa qilleensaa sanillee maal gochuu qabna? Safaruu qabna waan ta'eef jechuudha. It is interesting that the same range is found for two initial launch angles that sum to 90 degree. Kan isin ajaa'ibu keessaa kofoonni walitti hidhamanii 90 degree nuu kennuu danda'a. Let's say alpha plus beta will yield 90 degree. 90 degree nuu kennu yoo ta'e reenjiin alfaadhaanis beetaadhaanis uumamu wal qixa ta'a jechuudha.
Alfadhaanis beettaadhaanis walitti ayidaman malee. Garaagarummaan jiru koofni isa xiqqoo fakkeenyaaf amma kofoonni kana nu kennuu danda'an alfaan mee 30 jennu 30 digirii beettaan immoo 60 digirii jennu ida'amni isaanii meeqadha 90 digirii. 30 yommuu dhukaasnu lower apex 30 yommuu dhukaastan kinu amma 15 fi 75 fudhate kitaabni keessan 15 yommuu dhukaasu baay'ee dalguma deemti jechuudha. Kofa 15 yommuu dhukaasu almost bakka baay'inaan dalguma deemet garuu reenjii isaa idduma kana iddoon jijjiirra. Asitti maalidha velocitiin dhaabbataadha. Asitti velocitiin dhaabbataadha. Iddoo kanatti immoo kofni 45 digirii kun dhaabbataa ta'eeti jechuudha. Reenjii garaagaraa kana kan arganne. Asitti velocitiin kan hundaatu 50. Kan jijjiiramaa jiru maalidha? Kofa jechuudha. 15 yommuu dhukaasu reenjiin asuma. Maksimeetiin ishee garuu ilaalaa baay'ee xiqqoodha. 75 bira immoo dhaqa 75 yommuu dhukaasu reenjiin asuma maksimeetiin immoo ala bakka ga'u samii keessa ol fagaateera jechuudha. Kanaafuu kan 30 maksimeetiin isaa maal ta'a? Xiqqaa. Kan 60 maksimeetiin isaa guddaa. Reenjiin lamaan isaaniitu garuu wal qixa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a jechuudha. Inni taanu maksimeetiin. Maksimeetiin. Egaa reenjii ilaalleerra amma immoo maksimeetii akkamitti proof goona? Maksimeetiin immoo amma sochii sarara yaati jechuudha. Amma waa'ee sarara yaa malee waa'ee waan biraa wanti nu galchuu hin jiru jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdan maksimeetii irratti velocitiin xumuraa 0 dha jechuudha. Maksimeetii irratti v along wise 0 iddoo kanatti bakka dhaabbateera gadi deebi'uuf kanaan booda momentii muraasa wajjin dhaabbatee gadi deebi'uu jalqaba jechuudha. Projectile keessan. As the projectile moves upwards it goes against gravity. Asii gisee deemu fakkeenyaaf initial velocity dhaan asii ol yommuu deemu faallaa gravity caalati gravity osuma gad harkisu didee deema jechuudha projectile. Osuma jedhu hir'isee 0 ta'a sanaan booda immoo gara lafaatti deemuu jalqaba jechuudha. Gara lafaatti deemuu jalqaba jechuudha. Kanarraa kaanee maximum height keenya calculate gochuu dandeenya jechuudha. Once the projectile reaches its maximum height, it begins to accelerate downward. Erga yeroo tokko maximum height bira geenyaan sanaan booda maal ta'a? Gadi hir'atu jalqaba jechuudha. Then equation keessan fayyadamu. Change of y dha waan ta'eef v initial sin of theta t minus 1 over 2 gt square kan jedhu kana fayyadamtu jechuudha. Garuu t keessan t ishee kami kuni dogoggoruun qabdan t to reach maximum height dha jechuudha. Time t iddoo kanatti nuyi fayyadamnu t to reach what? To reach h or h max. Capital H yookiin immoo h max jechuu dandeessu jechuudha. Isa fudhattu jechuudha. Reenjii biratti kan fudhanne flight time. Maximum height immoo eenyu fudhanna? T to reach maximum height fudhanna kaa. Bifa kanaan keenya kanaafuu maximum height keenya iddoo kana yoo ta'e yeroo iddoo kana ga'u fudhate qofa fudhanna jechuudha. Sila maal gooneerra? Formula isaa proof gooneerra. Innis maal ta'a? T is equal to v initial sin of theta over g ta'a jechuudha. Kana bakka buustanii hojjechuudha jechuudha ga'een keessan. Kanaafuu change of y keessan maal ta'a? Change of y equals to v initial sin of theta times t jechuun eenyu jenneere v initial sin of theta over g minus 1 over 2 g into t keessan ammas isuma silaa sana jechuudha. V initial sin of theta over g the whole square. Kuni t dha jechuudha. Isheen amma iddoo kanatti argitan kuni maal isheen? T keessanii jechuudha. Then isaan kana proof gochaa deemuu qabdu jechuudha. Kanaan booda v initial times v initial square ta'a. V initial square sin theta times sin theta sin square theta ta'a jechuudha. Over maaltu nuufa? G tu nuufa. Over g minus then asittis immoo 1 over 2 g into square kun hunduma isaati jechuudha. Akkuma kana maal ta'a kunis v initial square sin square theta over g illee maal taati jechuudha? G square taati jechuudha. Square hunduma isheetiif dhaabbatti waan ta'eef jechuudha. Hunduma isheetiif dhaabbatti waan ta'eef jechuudha. Kanaan booda kana salphisuudha jechuudha.
Kana yommuu salphisnu iddoo kanatti jiin tokko g square relation kun waan taateef jiin tokko g tokkoon asitti baduu dandeessi jechuudha. Jiin tokko g tokkoon baduu dandeessi jechuudha. Kanaafuu kan nu hafu maal ta'a jechuudha? V initial square sin square theta over 2g. 2 kun waan over 2 dha waan ta'eef 2g jechuudha jechuudha kan nu hafu. So maal goona? V initial square sin square theta over g minus V initial square sin square theta over 2g tu nu hafa jechuudha. 2g kun eessaa dhufte akkanaan hin jenne maaliif waan over 2 jira waan ta'eef kan jalaa kana baasti jechuudha. Isheen kun squareidha. Isheen kun squareidha jechuudha. Isheen kun square. So hawaaxaa isaanii yommuu baasnu maal arganna? Hawaaxaa kan jara kana lamaan yommuu baasnu 2g taati jechuudha hawaaxaan isaanii. 2g jettanii erga barreeffattaniin booda 2g jettanii erga barreeffattaniin booda 2g jettanii erga barreeffattaniin booda 2g g dha foortan meeqa argattu? 2 argattu jechuudha. 2 v initial square sin square theta minus 2g dhaaf tokko maaltu isinii hafa? V initial square sin square theta argattu jechuudha. Sin square theta argattu jechuudha. Kanaan booda ammala V initial square sin square theta fi V initial square sin square theta iddoo kanatti wal qixa. X jedhaa fudhadhaa jechuudha. So 2x minus x maal argattu? X argattu jechuudha. Kanaafuu maaltu isinii hafa? V initial square sin square theta over 2g argattu jechuudha. Kuni maal ta'a jechuudha? H max keessan isiniif ta'a jechuudha. Maximum height keessan yookiin immoo H max keessan eenyu ta'a jechuudha? V initial square sin square theta over 2g ta'a jechuudha. Ifa dheedhee yaada adeemsuma herreegaa keessan foormulaadhuma jiru qabatanii deemuudha. Inni lammaffaa salphistanii ilaaluudha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Salphisaa ilaala. Yommuu kallattii tokko furtan kallattii biraa ittiin dhiphatina waa'ee kallattii sanaa gonkumaa hin yaadina. Yoo akkas ta'e salphaatti isinii gala jechuudha. Amma immoo hariiroo reenjii fi maksimum height gidduu jiru kan ilaalu ta'a jechuudha. Reeshoo isaanii barbaaduudhaan arganna jechuudha. Isa kanas so h by r equals to formula isaanii barreessina. V initial square sin square theta over 2g over v initial square sin of twice of theta divided by g ta'a jechuudha. Then g dhaan asitti simplify gochuu dandeenya. V initial square dhaan simplify gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu xumura irratti kan nu hafu eenyu ta'a jechuudha? Sin square of theta divided by iddoo kana 2 qabna kan nu hafte over asii sin of twice of theta jalatti tokko malee homtuu nu nafne akka nu dogoggorreef tokko jechuu ni dandeenya jechuudha. Then identitiiwwan keenyarraa isaan kana salphifachuu dandeenya. Sin square of theta fi sin twice of theta kana maal gochuu dandeenya? Salphifachuu dandeenya jechuudha. Isaan yommuu salphifannu sin square of theta jechuun meeqa nu ta'a? Sin theta times sin theta ta'a jechuudha. Iddoo kana baay'isuu jechuu dandeessu jechuudha. Akkasumas sin of twice of theta jechuun immoo trigonometric identity irraa jalqaba akkuma dubbanne twice of sin of theta cosine of theta ta'a jechuudha. Then isaan kanaan bakka buusuudha jechuudha kanaan booda. So h by r equals sin square means sin theta over 2 over sin of twice of theta means twice of sin theta cos theta
over 1. Egaa kanaan booda amma maal gochuu dandeenya jechuudha yookiin ammuma garagartuudhaan baay'isuu dandeenya jechuudha. A over B divided by C over D jechuun maal ta'a? AD over BC akkuma ta'u sana jechuudha. Then meenuu asitti haasabbifannu. Sin of theta tokko sin of theta tokkoon ni hasabbifnu. Sanaan booda kan nu hafu amma lamaaf lama kana waliin hin salphiftanii jechuudha. Seerri isin dhorka jechuudha. Maalan jedhee amma A over B divided by isa kana yaadachuu qabdu jechuudha. Isa kam yaadachuu qabdu? A asittiin isinii barreessa. A over B over C over D jechuun kana hiruu yoo barbaaddan akkam ta'a? Fuggisuudhaan baay'istu jechuudha. A D over BC ta'a jechuudha. Kanaafuu fuggisuutiin ta'a malee akkas hin ta'u jechuudha. Tokko kanatu sin of theta kana nu baay'isaa jechuudha. Sanaan booda kuni akkam ta'a? Equals to sin of theta over 2 kuni kana baay'iste jechuudha. Faalladhaan times 1 jechuu dandeenya. Then 4 cosine of theta ta'a jechuudha. 4 cosine of theta ta'a jechuudha. Sin theta over cos theta jechuun immoo tan theta dha jechuudha. Kanaafuu h over r equals to tan theta over 4 ta'a jechuudha. Over 4 ta'a jechuudha. Sanaan booda kana criss crossii baay'isuudha jechuudha. Criss crossii yommuu baay'istan h is equals to maal ta'a jechuudha? H equals to r times tan of theta over 4 kan jennuun kan asitti barraa'e kana argannaa jechuudha. Hariiroo isaan gidduu jiru bifa kanaan adda baafattu yookiin immoo argattu jechuudha. Inni taanu exampleota jechuudha. Amma immoo exampleota hojjenna jechuudha. Example 2.3. Example 2.3 kana hojjenna jechuudha. A football player kicked a ball at angle of 37 with the horizontal. The initial velocity of the ball is 40 meters per second. Find the maximum height reached and the horizontal range. Taphataa tokkotu kubbaa maal godhe? Fakkeenyaaf mee kubbaa iddoo kanaa dhiitee jennu akkamitti dhiitee? Bifa kanaan samii keessa dhiitee then kubbittiin bifa kanaan deebitee kuftee jenna. Bifa kanaan deebitee kuftee jenna. Kuni giraawundiidha yookiin immoo dirree kubbaa miilaati jennu jechuudha. Koofni inni jalqaba itti dhiite initial velocitiin isaa maalidha? 37 maalirraa? Horizontal irraa 37. Then V initialin inni itti dhiite meeqadha? Isheen kun jechuudha. V initialin ishee kana isheen kun meeqadha? 40 meetira per secondiidha jechuudha. Kan gaafatamne kanaafuu kennamoota keenya asitti maal gochuu dandeenya? Barreeffachuu dandeenya jechuudha. Asitti theta equals to 37 digriidha. V initial velocitiin jalqabaa keenya 40 meter per secondidha. Then cosine of 37 fi sin of 37 is kaachuu dandeessu jechuudha kennama irratti akkuma jalqabaa. G'n 10 meter per second square. Cosine of 37 is 0.8. Sine of 37 is 0.6. Isaan kana. The required one is A maximum height, isn't it? Maximum height dha jechuudha. Maximum height. Fageenyi kun bifa kanaan yoo dhiitame maximum height naannoo kana yoo ta'e fageenyi kun h maximum height kan jennuun isa kanadha. R yookiin immoo range kan jennuun fageenya amma iddoo kanatti jirudha jechuudha. So kan gaafatamne isaan kanadha jechuudha. Egaa inni kun drawing kiyya malee straight dha jechuudha. Jajallachuun qabu bifa kanaan straight ta'uu qaba jechuudha. So B irratti maalidha? R yookiin immoo range tu gaafatame jechuudha. Solution mee A irraa haa kaanu. Egaa A soluut yommuu gootan formulaa shamaddaddan yookiin immoo sammuutti qabatanii akka galchitan hin barbaadu. Formulaa maali? Formulaa
maximum height jechuudha. Kanaafuu maalidha gochuu qabdan? Jalqaba irraa kaatanii diraayif godhachaatii dhufuu qabdu jechuudha. Isin duubatti deebi'aatii viidiyoo boodarraa yoo yaadachuu baattan diraayif godhachaa koottaa kamirraa fidachuu qabdu? Change of y equals to v initial sign of theta times t minus 1 over 2 gt square kan jedhu san irraa diraayif godhachaa koottaa. Achirraa ka'a. Achirraa dhuftan malee isin hin dhufuu jechuudha. Kanaafuu isin achirraa kaatii xumura. Nu amma yoo xumurtan amma change of y hin jedhu h dha jechuudha. H irratti v y 0 ta'a. T achirratti barbaadame T at maximum height fudhattu jechuudha. T kun T hedduu jira waan ta'eef T kun T maximum height ga'uudhaaf yookiin immoo kubbaan kun balali'ee iddoo kana ga'uudhaaf yeroo fudhatame fayyadamtu jechuudha. Isa immoo akkamitti akka diraayif goonu ilaalleerraa duubatti deebi'aatee ilaala. Then H maal ta'a jechuudha. Kana fayyadamnee foormulaa xumura irratti maal argattu? H equals to V initial square sin square of theta divided by 2g argattu jechuudha. Sen kanaan booda lakkoofsota keessan bakka buufachuudha jechuudha. V initial square jechuun eenyudha? 40 meter per second square. Then sin square of 37 degree ta'a jechuudha. 37 degree ta'a jechuudha. Then over asumatti xumurree 2 baay'isuu 10 meter per second square ta'a jechuudha. Kanaan booda meeqa ta'a? 40 square yommuu goonu 1,600 meter square second square unitinis square ta'a waan ta'eef jechuudha. Sin of 37 meeqa jenne? 0.6 jenne jechuudha. 0.6 jenne divided by 2 times 10 meeqa ta'a? 20 meter per second square ta'a jechuudha. Unitii asumatti salphifachuu dandeenya. Second squareedhaan asitti salphatti meetira tokkoon gubbaa irratti eentu nu hafaa? Meetira tokkotu nu hafaa jechuudha. Then 1,600 asitti sin squareedha. Duwwaa tuqaa ja'a kana maal goona? Square gochuu qabna jechuudha. Dirqama square gochuu qabna jechuudha. Yommuu square goonu meeqa taati? Yommuu square goonu maal argannaa? H equals to 1,600 meter times 0.36 ta'a jechuudha. Divided by 20. Then 1,600 kana duwwaa tuqaa 3 ja'anii yommuu baasnu 576 arganna. 576 meetira heruu 20 jechuudha. Kanaafuu maximum heightiin keessan meeqa ta'a? Kana 20 yommuu hirtan 28 tuqaa 8 meetira ta'a jechuudha. Kun maximum height yookiin immoo fageenya h max jennuun kana ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma lammaffaa irratti maalidha kan gaafatamne? Reenjii gaafatamne jechuudha. Egaa reenjii deebisuudhaaf akkuma silaa maalirraa ka'uu qabdu? X irraa kaatu jechuudha yookiin immoo change of x kan jedhu san irraa kaatu jechuudha. So change of x equals to v initial cosine of theta times t dha jechuudha. Maaliif sarara kanarra ax maal waan ta'eef 0 waan ta'eef jechuudha. Then isa kanarraa range keessan derive godhatu yookiin immoo range keessan derive gootanii fidattu jechuudha. Tiin asitti fayyadamtan eenyudha? Flight time dha jechuudha. Taayimii walii galaati jechuudha. Isa kana fayyadamtaniit yommuu baay'istan xumura irratti reenjii maal argattu? Foormulaa isaa r is equals to duubatti deebi'aati ilaalaa isin achirraa ka'a kanas hin shamadaliin isin jechaan jira jechuudha. So v initial square sine of twice of theta over g ta'a jechuudha. Isin kanaan booda lakkoofsota qabnu sana bakka buusatii deemudha jechuudha. So lakkoofsota yommuu bakka buusnu v initialiin keenya meeqadha? 40 meter per second the whole square sine of 2 times 37 degree divided by 10 meter per second square ta'a. Then isa kana
Yemmuu iskuweerii goonu 1600 akkuma silaati 1600 meetira square second square then sine of 74 degree sine of 74 degree divided by 10 meter per second square ammas second square dhaan meetira tokkoon simplify gochuu dandeenya jechuudha. Kan nu hafu 1600 meetira baay'isuu saayiniin 74 degree duwwaa tuqaa 9 ja'a. Duwwaa tuqaa 9 ja'a yeroo meeqati jechuudha? Yeroo 10 ta'a jechuudha. Yeroo kana 1600 duwwaa tuqaa 9 ja'an yommuu baasnu 1536 arganna jechuudha. 1536 meetira yeroo 10 ta'a jechuudha. Then xumura irratti reenjiin keessa meeqa ta'a jechuudha? 153.6 meetira argattu jechuudha. So reenjii bifa kanaan salphumatti barbaadu yookiin immoo shallaguu dandeessu jechuudha. Examplein itti aanu 2.4 dha. Innis baay'ee salphaadha. You throw a ball with a speed of 25 meter. Isintu kubbaa speedii 25 meetira per secondidhaan darbatan yookiin immoo dhiittanii haa jennu. Koofni isin itti darbattan 53 digriidha. Maalirraa? Horizontaal irraa gara oliitti darbattanii jechuudha. Isin fuuldura maaltu jira? Mana wayiitu jira kun akkuma argitan. Isin iddoo kana dhaabbattanii darbattan isin fuuldura mana kanatu jira yookiin immoo keenyaa manaatu jira yookiin dhaaba manaatu jira. The wall is 24 meter from the release point or from you. Manni isin irraa dalga meeqa fagaatee argama? 24 meetira argama jechuudha. Change of x keenya jechuudha. How long does the ball take to reach the wall? Kubbaan kuni iddoo kana gahuuf yookiin immoo dhaaba mana kana rukuchuuf yeroo hammamii itti fudhata? How far above the release point does the ball hit the wall? Lafarraa ol ka'iinsa meeqa irratti gamoo kana tuqa yookiin rukuta kubbaan kuni? What are the horizontal and vertical components of its velocity as it hits the wall? Yemmuu kubbaan kuni dhaaba manaa kana rukutu componentiin velocity dalgaa fi olee yookiin immoo horizontaalii fi vertikaalii meeqa ta'an jedha jechuudha. Kanaafuu mee kennamoota keenya haa barreeffannu dursinee v initial is 25 meter per second, theta is 53 degree, 53 degree, and change of x is, or simply let's say x is 24 meters. Then the required one is a T to reach or to hit the wall. Dhaaba mana isaa rukuchuudhaaf yeroo kubbaa sanatti fudhatu. B change of y ol ka'iinsa meeqa irratti dhaaba manaa sana rukuta kubbaan kuni. Then C irratti waan lama gaafatamtan. Component of velocity of x and also vertical component of the velocity at this time kana irratti jechuudha. Okay, amma formaata isaanitti deemna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal inni kan gaafatamne? Taayimiidha. Taayimii kana maalirraa argachuu dandeenya? Equationii guutuu barbaadna jechuudha. Equationii guutuu kan nu ta'uu danda'u horizontal motionidha jechuudha. Yeroon iddoo kana hamma iddoo kana ga'uuf fudhate jechuun yeroo kubbaan kun asii balali'ee dhufee wanta kana bira ga'uuf fudhatee wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo kubbaan kun dhufee mana yookiin immoo dhaaba manaa kana itti rukute argachuu jechuun yeroo kubbaan kun komponentii dalgaa kana yookiin immoo horizontal displacementii 24 kana deemuuf itti fudhateedha jechuudha. Kanaafuu osoo kubbaan kun balali'ee dhufee asiin gahin horizontal displacementii iddoo kana qaqqabuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu from horizontal motion we have x equals to v initial cos of theta times t. Kanarraa maal derive gochuu dandeenya jechuudha? Taayimiidhaaf derive gochuu dandeenya. T equals to x divided by v initial cosine of theta. Then kanarraa maal jechuu dandeenya nuyi? T barbaaduu dandeenya jechuudha. T equals to x keenya meeqadha? 24 meetira. 24 meetira. Yeroo
V initial cosine of theta V initial in 25 meter per second dha by so cosine of 53 degree kana jechuun 24 meetira yeroo 25 meter per second times cosine of 53 jechuun cosine of 53 is 0.6 kanarraa maal argachuu dandeenya jechuudha t equals to 24 meter divided by 25 times 0.6 is 20 meter per second. We can simplify meter by meter. 24 yommuu hirtan meeqa argattu tokko tuqaa 6 sekondii argattu. Egaa per secondii jechuun kun per secondiidha waan ta'eef foormulaadhuma isaatiin gubbaatti ba'a jechuudha. Kanaafuu tokko tuqaa 6 sekondii ta'a jechuudha. Egaa per secondii kun akkamitti gubbaatti baate yoo jettan foormulaadhuma isa silaa AB over C A over B over C over D jechuun AD over CB jechuu akkuma ta'e sana jechuudha. So sekondiin gubbaatti baati bifa kanaan shallagni argannaa jechuudha. Maal goonirra jechuudha A xumurree jirra jechuudha. B irratti maal gaafatamne change of y ol ka'iinsa hammamii irratti kubbaan kun keenya manaa kana yookiin immoo dhaaba manaa kana dhuftee tuqxi jedhee nu gaafate jechuudha. Ol ka'iinsa kana nu gaafate jechuudha. Asirratti amma kan gaafatamne jechuudha change of y kana jechuudha. Kanaafuu displacement kana argachuuf maal goona jechuudha vertical equation fayyadamna jechuudha. Change of y or simply y is equals to v initial sine of theta times t minus 1 over 2 gt square dha jechuudha. Egaa sababni maayinasii kana fudhannuuf kallattiin g fi kallattiin initial velocity adda adda waan ta'aniif jechuudha. b initialin asii oleedha, g immoo asii gadee waan ta'aniif jechuudha. Zeen kanaan booda isaan kana lakkoofsa keenyaan bakka buusaa deemudha jechuudha. So y equals to v initial is 25 meter per second times sine of theta is sine of 53 degree times t is 1.6 second minus isaan kun iddoo tokkotti jiru jechuudha minus 1 over 2 times 10 meter per second square times 1.6 second square ta'a jechuudha. 1.6 second square ta'a jechuudha. Then kun walqixa 25 meter per second times sine of 53 is 0.8 times 1.6 second minus 1 over 2 times 10 jechuun 5 jechuun ni dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti 5 meter per second times 1.6 second square jechuun 2.56 square godhaatii ilaalaa 2.56 second square tu nu hafaa jechuudha. Then amma kana walirraa hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Walitti baasnee walirraa hir'isuu ni dandeenya. So 25 meter per second baay'isuu duwwaa tuqaa 8 baay'isuu tokko tuqaa 6 sekondii 32 yuunitiin keenya sekondii kana simplify gochuu dandeenya. Asumatti sekondii kana asumatti simplify haa goonu 32 meetira hir'isuu asittis second squareedhaan simplify gochuu dandeenya. 5 times 2.56 kana waliin baay'isuu qabna jechuudha. 5 times 2.56 yommuu baasnu 12.8 arganna jechuudha. 12.8 meetira arganna jechuudha. Kana yommuu walirraa hir'isnu 19.2 meetira ta'a jechuudha. 19.2 meetira ta'a jechuudha. Kanaafuu iddoo kanarratti yookiin immoo ol ka'iinsa hamma kanarratti kubbaan kun dhufee dhaaba manaa kana maal godhaa rukutaa jechuudha. Ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Yoo deddeebitanii shaakaltan immoo sirriitti ifa isinii ta'a. Egaa sadaffaa irratti maal inni kan gaafatamne komponentii velocity lamaan isaanii gaafatamne jechuudha. Komponentii velocity. So Vx yommuu kubbaan kun dhufee iddoo kana rukutu komponentii velocity nu gaafate jechuudha. So Vx is constant everywhere. Yeroo kamiyyuu
yookiin eessumattuu Vx maalidha jennee dhaabbataadha jennee jechuudha. Innis akkam ta'a? V initial cos of theta ta'a jechuudha. Yeroo hunda kuni dhaabbataadha jechuudha. So kana lakkoofsa qabnaa bakka buusudha. 25 meter per second cos of 53 degree. Then V along x will be 25 meter per second times cos of 53 is 0.6, which is equals to 25 times 0.6 is 15 meter per second. Meeqa ta'a jechuudha re? 15 meter per second ta'a jechuudha. Kana immoo waliin baay'istan 15 meter per second ta'a jechuudha. Then V along y. V along y dha jechuudha. Inni immoo akkam ta'a? V along y is equals to V initial sine of theta minus gt ta'a jechuudha. Warummaa kanaan arganna. Egaa maalirraa akka dhufe isinitti meera, maaliif negatiiva kana fudhanna irra deddeebi'ee isinitti meera. V initial along y is upward and g is always downward. Kallattiin isaanii faallaa waan ta'eef akka sirriitti qabattaniif irra deddeebi'ee dubbachaa jira jechuudha. Kanaan booda lakkoofsa keenya bakka buufannaa 25 meter per second sine of 53 degree minus 10 meter per second. Egaa kana 9.8 ta'e suma rakkoo hin qabu jechuudha. Isin bakka buusatee 9.8 hojjedha yoo isinii kennamu baate. Yeroo baay'ee garuu 10 akka hojjettaniif isinii kenna garuu 9.8 jechuudha. Acceleration due to gravity'n naannoo lafaatti average isaa kan fudhatamu. Then tiin keenya 1.6 jechuudha. 1.6 secondiidha jechuudha. Isaan kana waliin baay'isuudha jechuudha. Then 25 meter per second times 0.8. Egaa sine of 53 dha jechuudha. Kuni yommuu waliin baay'istan 16 sekondiin tokko asumatti salphatti 16 meter per secondii ta'a jechuudha. 25 duwwaa tuqaa 8 yommuu baay'istan 20 meter per secondii argattu. Hir'isuu 16 meter per secondii ta'a. Then xumura irratti V along y yommuu kubbaan kun dhufee dhaaba manaa kana iddoo kanatti rukutu meeqa ta'a jechuudha? 4 meter per secondii ta'a jechuudha. Iddoo kanatti magnitude velocity kana barbaadillee isiniin jechuu danda'a jechuudha. Magnitude velocity kana barbaadu isiniin jedhe simply akkamitti barbaadu jechuudha. Magnitude isaa magnitude of V jedhee ol isin gaafate idduma kanatti square root of V along x square plus V along y square. Yeroo baay'ee gaafleen akkanatti isin gaafatamu waan ta'eef jedhe. Sanaan booda 15 square ida'uu 4 square sanaan booda xumurtanii baasuudha jechuudha. Kanaafuu deebiin keessan amma kan gaafatamtan isa kami? Isaan kana jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu deebisnee jirra jechuudha. Kunoo isa kanas deebisnee jirra. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif kanaan isin qopheesse isa kana fakkaata. Amma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taanaan maal eeguufee subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoon like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu bira gara qabu keessan bahadhaa. Akkasumas caalatti na deeggaruu barbaaddan VPN banachuun dagatiina. PDF fi viidiyoo kana dabalatee meeshaalee deeggarsaa barnoota kanneen biroo argachuuf chaanaalii telegiraama keenya join gochuun dagatiina. Qabiyyee itti aanu nama arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Waan laaf. Bye bye.